Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a aappii ajaa'ibaa takkaan isin agarsiisa. Aappii namni marti beeku qabu isin agarsiisa. Naa waliin daawwattanii. Aappiin sun aappii baay'ee miidhaguudha. Suuraa bakka feetanitti yoo kaatan suuraa keessan tolchee isiniif bareechee bakka feetan kaa'achuu dandeessanii. Gaalarii keessa isin galchaa. Gaalarii keessa dhaqxanii suuraa baafachuu feetan fakkeenyaaf suuraa takka baafadhuanii suuraa takkan baafadhaa. Suuraan kiyya hamma maal godhaa? Duubni kiyya kanaa jedhu. Duubni kiyya kanaa fakkeenyaaf duuba isaa kana akkamitti bakka feene akka nama bakka birootti ka'e jechuudha. Bakka ittoo miidhagaa irratti kun ishiin waan ta'eef dafee illee fidoo ishee akkana godhaa jechuudha. Duuba keenya waan karaa gabaabaadha jechuudha. Karaa namaan fageessineen bakka feetan keessaa filattanii habaaboo feetan mana feetan katama feetan isin kaa'uu danda'a. Pirofaalii keessan bakka feetanitti kushiinaatti bakka feetanitti yoo kaatan geessanii irra kaa'attanii akka gaariitti miidhagaa isiniin jedha. Hedduu jira isin ni filattan keessaa bakka hedduutu jira. Aappii sana Google Play Store keessaa buufattanii Google Play Store keessatti remove page kanaadha. Sana keessa aappii kanaan banadheettiin jira. Aappii kana keessaa banattanii buufattanii suuraa akka gaariitti miidhagsee isinitti mul'isa. Viidiyoo kana ilaalaa, like, share, subscribe godhaa.